Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah. Mana ajaa'iba wayitii Shaashamannee ganda duwwaa afurii bakki bakka bareeda jechuudha. Kaartama keessa ta'ee garuu kaartaa harkaan gatanii jiranii. Naannoo Addis Safarii jedhamu san jechuudha bakka Axanaa bira. Gibbiin akka ajaa'ibaatitti bareedaa kuno. Akka argitan kana irratti kaartaa qofa fudhachuu qofatu hafee maaliif akka hin fudhanne hin beeku. Safarri guutuun fudhateera. Atiriin gamaa gamanni qorqorroodhaan kan haxirame. Bunni jira. Qorichi jinni illee jira. Qorichi budaa illee jira. Ejersi illee kan boraatii irraa tolchanii jira. Yoo barbaadan rigaa irraa muratanii jira. Sheekota kun maali inni? Kun maali inni? Paappaayyaa akkana jirti moree? Paappaayyaa miti. Mukni maqaan beekne illee jira walumaa galatti. Manni luukii meeqa? Kun gaadhaa tokko saaloonii tokko saaloonii qofa. Seenuun hin ta'a? Kun oqee keessa biqiltuun illee jira. Mucattiin illee jirti. Hin heddummaatti bismillah. Maashaallah. Kun isin carqii gootanii? Carqii miti. Waan pilaastikii sanii? Bareeda kanas. Ka jibsoon ima fakkaatee ka addaati. Kun saalooniidha. Kun kutaa ciisaati. Kutaa ciisaa kana ibsaa hin jiru. Itti dhiisa akkanumaan mul'ata. Shaaworiin keessa hin jiraata? Hingaa dhiisa. Wali achi baasamoo kanuma tagan. Kuni magaraja waan jiru malee kilaasima tokko. Okay. Kunillee qornisiin galee jira. Ifaan ammaaf badee jira. Kunillee tokko guddaa kunu adda magaazina qaba. Kunu addatti. Maashaallah tabaarakallah. Kunu adda mana lama yoo jedhan hin danda'ani. Kutaa ciisaatii fi saalooniidha. Kutaa achi aantu takkittiin kireeffatanii jiranii sun gaadhaa tokkoomi? Kireeffatimee jechuudha inni Garafa fayyaa warra kireeffate bichaan beeknu. Ammaaf teessan waan? Ammaaf kennu. Meeshii. Sanillee qornisiin galeera? Matti karaa kai. Maal karaa irra teetti jedhana? Reeffitti. Seenu? Maashaallah. Tunillee barattootaati jechuudha. Diqqaatti malee qulqulluudha. Bareedduudha. Manni fincaanii duuba irra ni jira. Shaaworii fi shintibeetiin jedha yookaan manni dhiqannaatii fi manni fincaanii duubana afaan Oromootiin qaaqaarra. Kun asiin 80 bira jechuudha akkuma argitanii. Gandi duwwaa gandi kun iddoo laa burqaati moo duwwaa afurii waamama? Afurii diida boqqeetiin akkana jirra kun maashaallah. Mana ooma takka itti nafne. Mana ganaa kana qabaachuu jechuun waan ajaa'ibaati. Kun shunkurtiidha kun sunkurtaa maali yaani? Bishaan illee galeera. Qutaarii qofa namarraa hidhatanii jiran akkasii. Maashaallah tabaarakallah. Aha keessanuma mana namarra hidhatanii tan foolii waan hin jirre qutaariin illee hin jira. Okay. Kun kuchiina. Tunoota gadaanta. Horiin bulu yookaan istoora godhachuu danda'anii. Tun ammoo bakka taa'anii mataa dhayatanii. Keessituun. Sheekota gatii meeqa isin jedhaniire? Online irratti. Level balance. Kuma 750 yaani mala 50 sa'i mana maadhiisan.